Jaalatamoota hordoftoota simbootuu nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu? nagaa keessanii jireenyi badhaadha. Shoo baga nagaa taatanii jecha egaa warra gara chaayinaalii kiyyatti baga nagaan dhuftanii isiniin jedhee jira. Warri dura jirtanis laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Akkasumas immoo warri haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer naaf godhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa oduu durii yookiin baacoo kutaa lammaffaa seenaa baay'ee nama gaddisiisu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkana waliin turtanis abdii isinirraan qaba. Oduu durii yookiin sheekoo obbo Bulguu kutaa tokkoffaa. Bara durii obbo Tolaan kan jedhamanii baadiyaa keessa maatii isaanii wajjin jiraachaa turani. Obbo Tolaan ijoollee Ayyaantuu fi Bulchaa jedhaman qabu turani. Haati ijoollee kanaa ijoollummaa isaaniitiin waan irraa duuteef abbaa isaaniitu kunuunsee isaan guddise. Ayyaantuu fi Bulchaan jaalala abbaa isaaniif qaban guddaadha. Yeroo dheeraa booddee namoonni naannoo obbo Tolaatiin haadha manaa fuudhii jireenya kee fi jireenya ijoollee keef gaariidha jedhanii gorsani. Obbo Tolaanis haadha manaa aadde Gaaddisee jedhamtu fuudhe. Obbo Tolaan ijoollee isaa akka isheen kunuunsitu aadde Gaaddiseetti hime. Isheenis walii galtee turte. Jalqaba irratti wanti hundinuu gaarii ture. Yeroo booddee aadde Gaaddiseen Ayyaantuu fi Bulchaa dagachuu jalqabde. Guyyaa irratti yommuu obbo Tolaan bakka qonnaatti hojjettuu ishee ijoolleef laaqana yeroodhaan hin kennitu. Yeroo tokko tokko isaan irratti ni iyyiti, ni rukutti. Garuu abbaan kana hin beeku ture. Yeroo tokko aadde Gaaddiseen gara bosona fagoo Ayyaantuu fi Bulchaa fudhattee deemte. Sanaa booddee otoo abbaan isaanii gara manaatti hin deebi'in dura mukoota akka funaanan gorsite. Akeekkachiifte itti himte. Ayyaantuu fi Bulchaan mukoota funaanuun jalqabanii. Sanaa booddee gara manaa yommuu deemuuf ka'an garuu daandiin dhabanii karaa adda addaa yaalanii. Garuu naannoon sun bosonaadhaan guutamee ture. Xumura irratti dukkana waan ta'eef waan dadhabaniif deemanii damee muka guddaa irratti rafuuf murteessani. Abbaan gara manaa dhufee ijoollee isaa gaafate. Isaanis mukoota guuruuf ganama deemanii hin deebine jettee aadde Gaaddiseen abbaa isaaniif namoonni ganda sanaa bakkatti hundumaa naannoo sana barbaadanii argachuu hin dandeenye. Bulee isaa ganama Ayyaantuu fi Bulchaan bosona keessa deemuu jalqabanii. Beela'anii yeroo bosona keessaa deemani mana obbo Bulguutti gahani. Yaa ta'u malee obbo Bulguun uumaa baay'ee sodaachisaa akka ta'e hin beekani ture. Obbo Bulguun hamaa waan ta'eef hundi isaanii sodaatu. Leencis waraabessis isa sodaatu. Namoonni naannoo obbo Bulguu jiraatan hundinuu mana isaa hin dhufani. Ayyaantuu fi Bulchaan balbala rukutuu jalqabani. Warra mana kanaa akkam jirtu jechuudhaan irra deddeebi'anii yommuu waaman deebi'ii waan dhabaniif akka namni mana keessa hin jirre waan baraniif gara manaa keessatti seenani. Nyaataa fi aannan argatanii nyaatanii quufanii booda manicha keessaa bahani. Ayyaantuu fi Bulchaan mana guddaa tokko jalaa dhokatanii nyaachuu jalqabani. Nyaata isaanii ganama yommuu obbo Bulguun saawwan yaasee
manaa ba'u eeggatanii mana keessaa nyaataa fi aannan fudhatanii yeroo deeman bahani. Bulchaan nyaataa fi dhugaatii fidee ayyaantuun mana obbo Bulguu yeroo jalqabaaf qofaa galte waan ta'eef bareedina manichaa ilaaluu barbaadde. Ayyaantuun nyaata anatu fida jettee waan rakkisteef bulchaan figuutti deemani. Kottaa daabboo fi aannan fidii dhufta jedhee jalqaba. Aannan itti laate fagoo dhaabbatee ijaan gaggeesse. Ayyaantuun mana obbo Bulguu yommuu galtu bareedinni mana isaa meeshaa warqee irraa hojjetame hundumtuu yommuu ilaaltu otoo hin beekin baay'ee turte. Bulchaan ayyaantuun waan turteef baay'ee dhiphate. Fagoo dhaabbatee gara mana obbo Bulguu ilaale. Ayyaantuun garuu tasumaa mana obbo Bulguu keessaa hin baane. Egaa kutaa tokkoffaan isaa asirratti xumura. Torbee kutaa lammaffaatiin walitti deebinaa. Akkasitti nagaan turaa. Waan na dhaggeeffataniif galatoomaa. Jaalatamoota hordoftoota Simboo Tube nageenya waaqayyo isiniif haa ta'u. Akkam jirtu nagaa keessanii jireenyi badhaadha. Shoo baga nagaa taatanii jecha egaa warra gara chaayinaalii kiyyatti baga nagaan dhuftanii isiniin jedhee jira. Warri dura jirtanis laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan akkana jajjabeessitan abdii isinirraan qaba. Akkasumas immoo warri haaraa taatan sabiskiraayib, laayik, sheer naaf godhaa isiniinan jedha. Egaa guyyaa har'aa oduu durii yookiin baacoo kutaa lammaffaa seenaa baay'ee nama gaddisiisu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti akkana waliin turtanis abdii isinirraan qaba. Oduu durii yookiin sheekoo obbo Bulguu kutaa tokkoffaa. Bara durii obbo Tolaan kan jedhamanii baadiyaa keessa maatii isaanii wajjin jiraachaa turani. Obbo Tolaan ijoollee Ayyaantuu fi Bulchaa jedhaman qabu turani. Haati ijoollee kanaa ijoollummaa isaaniitiin waan irraa duuteef abbaa isaaniitu kunuunsee isaan guddise. Ayyaantuu fi Bulchaan jaalala abbaa isaaniif qaban guddaadha. Yeroo dheeraa booddee namoonni naannoo obbo Tolaatiin haadha manaa fuudhii jireenya kee fi jireenya ijoollee keef gaariidha jedhanii gorsani. Obbo Tolaanis haadha manaa aadde Gaaddisee jedhamtu fuudhe. Obbo Tolaan ijoollee isaa akka isheen kunuunsitu aadde Gaaddiseetti hime. Isheenis walii galtee turte. Jalqaba irratti wanti hundinuu gaarii ture. Yeroo booddee aadde Gaaddiseen Ayyaantuu fi Bulchaa dagachuu jalqabde. Guyyaa irratti yommuu obbo Tolaan bakka qonnaatti hojjettuu ishee ijoolleef laaqana yeroodhaan hin kennitu. Yeroo tokko isaan irratti ni iyyiti, ni rukutti. Garuu abbaan kana hin beeku ture. Yeroo tokko aadde Gaaddiseen gara bosona fagoo Ayyaantuu fi Bulchaa fudhattee deemte. Sanaa booddee otoo abbaan isaanii gara manaatti hin deebi'in dura mukoota akka funaanan gorsite. Akeekkachiiftee itti himte. Ayyaantuu fi Bulchaan mukoota funaanuun jalqabanii. Sanaa booddee gara manaa yommuu deemuuf ka'an garuu daandiin dhabanii karaa adda addaa yaalanii. Garuu naannoon sun bosonaadhaan guutamee ture. Xumura irratti dukkana waan ta'eef waan dadhabaniif deemanii damee muka guddaa irratti rafuuf murteessani. Abbaan gara manaa dhufee ijoollee isaa gaafate. Isaanis mukoota guuruuf ganama deemanii hin deebine jettee aadde Gaaddiseen abbaa isaaniif namoonni ganda sanaa bakkatti hundumaa naannoo sana barbaadanii
argachuu hin dandeenye. Bulee isaa ganama Ayyaantuu fi Bulchaan bosona keessa deemuu jalqabani. Beela'anii yeroo bosona keessaa deemani mana obbo Bulguutti gahani. Yaa ta'u malee obbo Bulguun uumaa baay'ee sodaachisaa akka ta'e hin beekani ture. Obbo Bulguun hamaa waan ta'eef hundi isaanii sodaatu. Leencis waraabessis isa sodaatu. Namoonni naannoo obbo Bulguu jiraatan hundinuu mana isaa hin dhufani. Ayyaantuu fi Bulchaan balbala rukutuu jalqabani. Warra mana kanaa akkam jirtu jechuudhaan irra deddeebi'anii yommuu waaman deebi'ii waan dhabaniif akka namni mana keessa hin jirre waan baraniif gara manaa keessatti seenani. Nyaataa fi aannan argatanii nyaatanii quufanii booda manicha keessaa bahani. Ayyaantuu fi Bulchaan mana guddaa tokko jalaa dhokatanii nyaachuu jalqabani. Nyaata isaanii ganama yommuu obbo Bulguun saawwan yaasee manaa ba'u eeggatanii mana keessaa nyaataa fi aannan fudhatanii yeroo deeman bahani. Bulchaan nyaataa fi dhugaatii fidee Ayyaantuun mana obbo Bulguu yeroo jalqabaaf qofaa galte waan ta'eef bareedina manichaa ilaaluu barbaadde. Ayyaantuun nyaata anatu fida jettee waan rakkisteef Bulchaan figuutti deemani. Kottaa daabboo fi aannan fidii dhufta jedhee jalqaba. Aannan itti laate fagoo dhaabbatee ijaan gaggeesse. Ayyaantuun mana obbo Bulguu yommuu galtu bareedinni mana isaa meeshaa warqee irraa hojjetame hundumtuu yommuu ilaaltu otoo hin beekin baay'ee turte. Bulchaan Ayyaantuun waan turteef baay'ee dhiphate. Fagoo dhaabbatee gara mana obbo Bulguu ilaale. Ayyaantuun garuu tasumaa mana obbo Bulguu keessaa hin baane. Egaa kutaa 1ffaan isaa asirratti xumura.